namni gariimma baar dhalaa jecha deemaa duraanuu dhalaa akkasii. Xiqqoonnee keessaa eessaan narraa rafaa gafinnan jeena Oromiyaa dhiiga lafeetti yaabiyaa ba'a. irraa fudhatame hin qabdu kuni bifuma sheekaatiin ammaas bifuma siiriitiin bifuma baqaqaatiin akkam beenya baar godhanii wanni itti biyyaa baasanii bifuma amma dura irratti dalagamedha. laala ummata keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee ummata keenya arraas deebinee jirra maasii guyyaa kana agartan gaa mucaa keessummaati wajjin oliigat fiigaa olee akkasitti miccir mana dhaqee tasgabbeessee ammaan tana gara manaa deebi'ee maali isiniif deemaa afaaniin kaa'ee jira firraa dadhabee jechuun dadhabsanii uummanni wanni dubbadhu asirratti waan biraatii miti waa'ee baarii fi waa'ee najjaash kan isaaniiti firoollee akkuma beektan kalee biraan oolee fiidoo takka irraa marre yoo rabbi sodaate fiidoon irraa marre naan jee ol bee hin dubbadhu fiidoon irraa hin marre naan jeetiin egaa nam tokko egaa karaa rabbiitiis kadhate hidhiisanii akkasittiin firaa dhiisee jechuun firoo ammoo waa'ee baar gartee wanni baar kun hedduu takka garaana nyaatee inni dubbadha jeefirraa jechuu akkas hedduu takka yaadduu natti uummata keenya ni gartan isinis beeytanis baarama dura akkaataa inni keessatti ture sagartanii jirtan namni hedduun baay'inaan ni beekaa waa'ee baar haa ta'u garuu adaniin dhaqaa jee kutuusanii achiisatti alatti hambisuu miti amma qoyfaan warri badii itti dalagee jechuu wanni uummanni siiriif dalagaa turanii karaa isaa deebi'eetti dhiifama jaaniin baay'een araarameef akkasuma akka araarame sanatti najjaash karaaratti hafee ammalleen kanii shakku najjaash ammaasii gara siirii deebi'ee gurbaa kana akkuma itti biyyarraa ubu akka itti gartee haajaan qabaa jee manaaboo sababeeffatee jechuu akkas godhuun dhabu jechuu shakkiin keesseeraa hedduu takka nama yaachisaa wanni inni dubbatalleen waan jechuu gara nama nyaatatti waan maqaa nama balleessaa ta'e maasii jechuu yoo baarni beektan jireenya dhuunfaasaa jireenya maatiisaa jiraachisu jira akka fadhatti osoo manaa gadi hin baane haati mana isaa ijaarte haati warra isaa jechuun ilmaan isaatis osoo gadi hin baane numa jiraatan mana keessatti najjaash kun amma dura maatti fayyuudhaa lubbuun jedhee namaan jetti najjaash kun dhiiroo maa keessaa hafa gaafa qabiin faan itti fayyanis illeen gaafa meeqa dawalee fi ni laaqaasuu hidee ama qotti dhaqee dubbisee akkuma gartan gaa uummata hundeessuu dubbisutti jira firoollee kalee biraan oolee miidhuu maratti hin bahu durri rabbii zinaan jee nasasobee etu ni sobameef nasasobee firaa tasgabbeessee deebi'ee jechuudha akka waliin baanee akka namatti waa takka hin dareenye waadaan siiseen naan jee waadaan haaseen akkasitti biraa deemee jechuudha kalee firooraan akkasi biizii ture irraa tamichirirraan oolee gartanii jirtan uummata keenya amma gaa saantu isaa amaleedhaa dabartee jirti halkan keessa toora isaa 8 akka saddeeti hitaan jechuun saddeeti musaa yaanaan sanumaafuu ammaan tasgabbaa'ee mana deebi'ee jechuun guyyaa deemaa olee halkan isa kanama bulee najjaash kun akka waan gartee gurbaa kana siirii ammaasitti mogodheetuma akkatti sababa bakka biraatti biyya biraa sababeeffatee manaa baasee gurbaan ammaasii taaribaan deemu jira amma dura hangaan bakkaan dhaqee hin dubbadhu nama jaa hangaan bakkaan dhaquutti hin dubbadhu amma inumaa gara oomaaniin deemu jira jaa magaalaa kana keessatti ni beektan haati warra isaa jechuun warri isaa gabbee akkas hin beeku deddeemee hin barsiifne baara ilmaan isaas akkasuma isa malee hin beekan hatta hawaasillee isa malee balloo fi inni walitti lubbuudhaa wal bira wal jechuu halkanii guyyaa weeratti yoo rakkoon dhufte addaan deessan baar yoo garee fi sanarratti fatiyaanis yoo gartee balloonis yoo garee jechuun hedduu takka wanni keessanatti ulfaatu maal hin dubba fatiyaan yeroo hedduu fidoo galla qifti baar akkana baar duraan akkana wal dhaamanne akkana mana deemte balloonis
أو ديبي بلوغي مقال خفيفنا نديسيني استمالي أنيون كابا أماني وان جرا ركنا نبيتن واللي مريج ترتني توقتو ترتن باري في بلون هدو تكجا أتديمي سخيخون هنتاني في بلو في سنتاني أمتها في سنتاني هذا من خيتي في سنتاني ورا خيتي في إيشو أقسمتي يولتي في سنتاني أخيتي نعفون تاني ديمي سخيتي بار بكت ديمتو بكت ديمتو يا خيتين يو إيشو أكستي نورمالي ديمت إيشو يا دوما خيتيني وما ربكو ينكبو خليته أمتها في خسيالة خنتي همو عبد الواتشو وان ديمتو فكاتها ديمتو قالوا تقريبا ديمو جران قرا أومان جتشون كوني نمان فراتشيسو أتى مدرو نما بيامي قديمي بيخو أومان خلي نما ديمتنا فكاتي سعودي خلاص وقام إتشو خيسلة تيسي دلقته نما إتشو كسي بيتليرا وأمتي فايدة قبو بيخنا خيستلي نما جرانيا الأنفاسات دندي إتشو أمتي خينارك اللي يلي دندو بار قوتي نيندا أكس نما غرغارو تريتشو أما ورين غرتي سروني إسرائيل دي مخدران يتشو إساف هركديكو إساف مال توتر أرانتنا غرا سيري تنفني نيجا نجاش فاغرتنغا أما درا ماكينة ساتس إسا خج أبسي أما نفكاتاو قبيني بارت أنا سنغرتي أمة خيني وغربيتي قبيني بارت أنا سنغرتي نمنما نياتي فتاو نجاش نفكاتو نجاش خنو نما لبو دانجرو أكسما باريس نما لبو دانجرو جتشانغ خنايو خيستي غلالي أدبو في إند دبو أدباتيف بلو لنو مجرى فتانيس نمرت ومني خنياس خانيس أركمت تجراني نجاش نما سيريت وديك أبين مساسنو غرتي على التريا سيفت أنا فكرت يعني غرتي نمك أبين مساسن أكم بيكم نتي أنك غرتي تما فودت تما مخزنة خيسا إيشو صندوق خيسا بكني خاته فودة نجاش ما تسلم أكا غرتي بار إفكوبان قبل أكم بين أكما مدرو بخاخة بلو جويلان إرتي كيسا ترتني غير مثلا مالنيس بون أو نفكاتي بار قبيه تكا أركنا من خيساني منه أرانتنا أكملتي قبيه أركنا من خيسا جتشو متخيل أول ولا نخوني المان كي كم تجبني ما لك عن دران درجة دفته إسعاجو إن أجني ميديا هرّا وقامي أجرا إسعاجو إن أجني أكسمة فيلين إسفاني الرّا إسعاج ركنا من خيسا أكان جماعة لدبتو إسعاج أبي وعجو إن أجني إسعاج جتشو هذا مساتي وأنا كنا خن نانو ساتين أجني تشوفيا لقانكم جاء بيتا أنا ما هلك أفهموا ملء وما تخيلنا حكومة الربار بيخنا كنا قال لك سه نمسا هذا مسا المانسا سايب بوتنسا قال لك سه دي ممكن حدوثك جرانا ما ياتا وما تخيلنا ما جتنين خنوا قالا نقرتني أكلمتي دي مجرى خنوا قارا خيسا تليفون في خزانة أو أبتي ديما هيا ما بارتكا إسا خان ألاك ديم تجاني خان مال مكاه دون عنجا أنجرو حساب خان خيسن جرو ونيرو الماكية أصلا لبولان جرو أصلا فيات أنا خان فيا أكنت أولش درجو ما خان خسرو الماكية كم جبه بيلا أكمتي بيله همتا أكمل ندرا من خستي بيلاني خنافين ديمه بيوم ديم جرا جا نبار نمرك إيه بيوم خلاص أصواتي قوتا كان توريتشو أكا جائبة دلقتي ديبو نمدندو نما دلقا غرتي قبيتما إلى عمتي رتاغمتي سعادي الدم يفرد لك إيه وانو جت حجتي وجينا جياتشو ديبو دندو توكو اتينا منا قبيني مكينا قبا اتشو مناس جرينيسا بريدا جراتا إسا قبيه خطسونا غري دلقا ربي سامر كسبارخيا واني سنجو سرط وانبراتي متي وماني خنجلن سيلا ببو جراني قالوا إما نما خني وخنماتو مترفقاتي هاتو قالوا أتي بقى ديمدوتي خير مدرجدو خير نسدوا عبل فهمتو حبيبي خير شرين تك سنجارين الجهامتون سنجارين بارخي دوامات سيقول أملا عن براتي مثال قرا خيتي أتو ونين سيقولوا دوام ولا عن براتي مثال أكسر وري سين ولت الفين أبوه حدون نذبة توايا خيتي قافتي ميلا قبات كبير عصا
baarkeenya akkamitti akkana wanne balloo faana jechuun namarra jira kanatti waa'ee balloo gartee namarra an jechuu akka dhuunfa dhoomaan laaluu namarraa wallaahi billaa maaliif gartan dhageessanis dawwalee kadhata dawwalee sossoba dawwalee maal jedha numan dhaga'uuf jechuu baar amma sababa kanatti waan adda addaatti sababeeffataniiti iddoon adeemsuu deemtanii jaan fatiyaanis akkana waywaatti anammaan tana wanni isin jiru beetu du'aama godhaaf malee waan biraatii miti baar bakka inni jirutti bakka deemutti nagaaf jaalala kabajaa bakka dhaqu diina hunda rabbii firaa godhuuf jeetiin du'aa godhaafi wanni isaa qabu akka obboleessaatti akka oromummaatti jaalalaaf kabajaan isaa qaba bakka deemutti baar rabbi hamtuun sana arganii du'aamaan godhaa malee waan biraatii miti ummata keenya isinillee warra jirtanii sababa baar kana jechuu agartanii jirtan dubbii isaa gisee dubbachuu deemu nu dhaadhama wallaahi billaahi maaliif deemin akkanumatti mana keessaa ka'ee deemuun kuni sababa najjaashi malee sababa biraatii miti najjaashan malee isaa walitti fayyine ama qawiin fayye ummanni kaanis fayyee jira inni kun maan fayyine antana na keessirtu ummanni kuni inni kun maan fayyine gaafa baar deemee si xiqqishutu guyyaa takka lama turu fatiyaan dawwalte gaafatte abbaa manaati gaa'ee gaafachuu gomi jira gaafa naanne baarbadee jira barbaada jee fiiduu takka maxxanse meelaala baarbadee jira barbaada eenyu bachiise isa malee namni bachiisan jiru jechuu deemee baduu saniif gammachuutti dhagaamina fakkaatte meelaala ummanni keenya gaafati badde ol si qabu gaafa kaan okkatti adabsitanii lafatti hiitanii tumtanii akka qaalii keessan godhu sheekaan taasiftan kunoo maa godhamuu ida kan joo irraa hin dhufee ummata keenya warri natti aara qabdanii warri jechuu namni uffannaa qabdan yoo jiraate dhiifama isiniin jee warreen gartee akkasitti baasfee dubbiin tun dhugaa miti kan joo akkuma seentaniin fiidoo tana laayik godhaadha sheerii nu gargaaraa jechuu kiyya wanni biraa dhaamsi asirratti isinii qabu dhaamsa baar waan hin ta'in dhaamsi biraa hin jiru maaliif namni fayyaa namni lubbuu qabu namni jiraan biyya keessa jiru biitii isaan jiraattu gabbee yoo gabbee biyya kanaatiin ganda haajaan qabajee gabbee baduu namarraa fudhatama hin qabdu kuni bifuma sheekaatiin ammaas bifuma siiriitiin bifuma bakaakaatiin akkam beenya baar godhanii wanni itti biyyaa baasanii bifuma amma dura irratti dalagameedha laala ummata keenya bifuma amma dura irratti dalagameedha arraas barus jechuu kun anne akhiyatiin amanu maaliif amanneen bifa irratti daleedansanii laalee najjaash keettiin fayyin kan yooni laalee haaluma sana fakkaatti dhuguma rabbiitti kanarraa jechuu ummata kaanii hammenya qabaadheetii miti baarii gaarumina qabaadheetii miti kaniin dubbadhuuf dhuguma jirtu kuni ummata keenya dhugaa facaasaa dhugaa muradhaa malee kijiba facaatanii kijiba nutti haamuun boruuf achi ta'a kijibaa godha dhaloota keessan dhaloota dhufu kan baruu abdii biyyaachuu kijibaa godha waan jaamuuf jechuun natti akka kiyyatti beekus wallaalus waa'ee dhugaarraa dubbachuu barbaadeeti amma dhuma qophii keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaadha baay'ee kana immoo dhaamsa baar biraan akkana geessan laayik sheer godhuudhaan koomeetii barreessuudhaan baar akka deebi'u taasisaa magaalatti isin jechuu kiyya arraan tana hedduu takka magaalaa keessa deemee miccir bira dhaqee hedduu takka gaa dadhabbiin qaba namni beektan afaaniin kaayis jira sa'aan tun ilaa sa'a meeqa sa'a 9 biyaan ammoo uummata keenya waan akkanaati.